Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hayya karaa profaayilii ittiin jijjiiratanii zoomii karaa salphaadhaan isin garsiisa. Karaa profaayilii zoomii ittiin jijjiiratanii erga zoomii erga akkanatti baratanii xumurataniin booda bakka tana bakka jalqaba sarara tuqaa sadii tanarra cuqaastanii erga achirra cuqaastaniin booda iimeela keessan gubbaarratti isinii fida. Erga iimeela keessan isinii fideen booda bakka paasii kettu tana asirra cuqaastanii maqaa keessan fuuldura wantoota garaagaraa sirreeffachuudha. Erga achirra cuqaaftaniin booda wantoota kanas tarreessee isinii fida. Jalqabarra kan argamu profaayilii jijjiirachuudha. Itti aansee immoo maqaalee sirreeffachuu barbaadan asirra cuqaastanii akkasumas ulaagaa garaagaraa lookeeshinii wantoota garaagaraa sirreeffachuudhaaf karaa kana as keessatti isinii mijata. Akkasumas zoomii mataa keessanii qabdassan akkamitti paaswoordii itti godhannaa kan jedhamu karaa salphaan kunoolee paaswoordii itti yookaan paaswoordii itti godhachuullee ni dandeessanii jechaadha. Akka dhuunfaa mataa keessaniitti jechaadha. Karaa salphaadhaan profaayilii kanatti jijjiirachuu dandeessanii jechaadha. Akkanatti erga profaayilii jijjiirachuu barbaadna taana kunoo fakkii profaayilii kanarra cuqaasna erga waan kana sadiin nu tarreessa jechaadha. Erga waan kana sadiin nu tarreessanii fakkeenyaaf jalqabaa footoo kaasuu profaayilii bilbila keenya keessaa qabu karaa galerii keessa akka nu galchuuf karaa sanatti viidiyoo footoo kaasuu barbaadne karaa natti nuuf fida. Ani waan galerii keessa seenee waan jijjiirachuu barbaaduufu galerii keessa seenuu barbaadaa jechaadha. Kunoo galerii keessa seenaa ergan galerii keessa seeneen booda wantoota galerii kiyya keessa jiran akkanatti gannaa tarreessaa jechaadha. Akkasitti wantoota qabu san karaa salphaadhaan galerii irraa fuudhee itti galfachuu danda'a. Fakkeenyaaf akkuma fakkeenyaatti kunoo profaayilii kiyya jijjiiraa ergan profaayilii kiyya irra cuqaaseen booda galerii akka keessa galchinoonni godha akkasitti sirreeffadheetiin doon godha jechaadha. Asirra cuqaasa ergasiisi kanatti irra cuqaasa. Akkatti amma kunoo profaayilii kiyya jijjiiradheen jira salphumatti jechaadha. Akkana fakkaataa waa kana itti fayyadamaa inshaallah abdiirraa qaba akka bu'aarraa buufatanii